halkan sa'aa lama booda maal itti barbaadan guyyaa naannoo san oolanii namatu naaf hime ani naannoo mana kiyyaatittiin argee isaan sanis achumatti qabsiise bakka biraatitti dhaqeetiin naannoo mana isaaniitti ittiin qabsiifne jechuudha. Ani isin hin hiine akkasitti quba qabaadha. Anillee hin hiine hordoftoonni kiyya akkasitti quba qabaadha. Isintu ufide isinis quba qabaadha. Isaantu ufide hordoftoonni kiyyallee quba qabaadha. Walitti nu fide sababni wal qabuu fi wal doorsisuu gahe waan kana jechuudha. نطلع معك عادي اطلع جواب القسم اطلع القسم سريع تعال يا فندم وصل انا جاوبت بس كيف الهدى ايش اطلع سريع سمية namni abbaa kan kee hidhee shabalee oorooti jechuudha. An dhugaa rabbii isitti illee himuu hin feene duraanii maaliif hin yaaddu itti jedheetiin dhiise jechuudha. Anuma viidiyoo shabalee ooroo gadhiisu tokko hin boo'inni baabaa kan kee hin boo'in. Sa'iidillee Abubakarillee seenanii jiranii. Kanaaf Nuuriyaan nageenyayyuudha. Erga ishiidhaa himee calqabdee kunooti inuma boossii. Dubbadhu kamaali? Meeshuma kanaaf shugutuma kanaaf ganama mana kaayee fuuteen baheen oduma jedhu ani garuu hin danda'u hayaatitti sii dabalata wali. Kanaafuu Nuuriyaan boo'uu qabdu. Akkamittiin boo'inya akkamittiin boo'inya namni akkamittiin marraa lama ijoollee irraa hidhaas isin bu'aa akkamittiin boo'inya hayaati. Shakka martuun yuubee barraan mammarii mootiin diinuu dabraa. Shakka martuun yuubee barraan dhangalaasii taphaduun har'aa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما حركفوني هندي كيسونو هرلي ديبنيتين دفنا جرمالين ديبنيتين دفتجيجون كسينولو واني ديبنيتين دفنين نمني قدو يادو درانو ولي يادو نمني نجاها هيانه درانو نجاها فدو شبالي أورون نجاها كديو تنهيسي سيك إسا قهود ديتين هرس ديبيه سعيدي في أبو بكرين كابسيسي هيسي سيجيجون Deengadda sa'aadaa warqee show duuba tahee isii wajjin hiisise harramoo deebiheetiin mataa isaatii askara fidatee karaa irratti konkolaataan duuba deemaatii hiisise jechuudha ijoollee tana. Ijoolleen tun abbaa ilmaaniiti. Ijoollee dalagatteetiin maatii isaanii jiraachisaa jirtu. Saayidilleen Abubakarilleen jechuudha. Abubakar ijoolleen isaatiidhaa biyya jiran. Muciyyoon isaatiidhaa biyyarraa bu'aa jirti. Garaana nyaatte jarana garaana nyaatte muciyyoon isaatii. Yeroo achi teessee boochu. Isaan kunis asitti kaameraa duratti isiniif hin baasne malee as ta'aniitiin bu'aa jiru. Ijoollee irraa gizee hiisistu shibalee abbaa isaanii qabdee hiisistu kana ati ijoollee san ta'e ija kamiin mana galteetiin ilaalaa jirta. Xiqqooma takka garaas hin nyaatu. Xiqqooma takka namummaas ittiin dhagahamu. Miirri kana guutuu si goosise dhiiroo maali? Maanguddoota magaalaa kana keessa wajjin jirruu fi qeerroo magaalaa kana keessa wajjin jirruu dheengaddallee dhaamsa dhaamee ture. Viidiyoo kana duraadhaa irra deebi'aa ilaala. Dhaamsa dhaameefi ture. Akka maanguddoo magaalaa kanaatti, akka qeerroo magaalaa kanaatti, akka warroota jiruu fi jireenya wajjin qabnuutti ijoollee tana haa araarsinuu, ijoollee tana nagaa isaanii haa qaqqabannuu sin jedheetiin sin dhaamee jira. Diddaniirtan. Amma iyyaaga. Amma iyya dabarsa. Iyya amma dabarsa. Shibalee Oroon akka ijoolleen tuni hin baane godhe. Akka ijoolleen tuni walii deebiteetu agartee hin baane godhe. Dhabamsiisee jira jechuudha mana hidhaa. Ka agartee akka duraa sanii miti. Akka ijoolleen tuni deebitee mana hidhaatti hin baane godhe jechuudha. Abbaa ijoolleedhaa fuudheetiin dhabamsiisee jechuudha. Kana guutuu abbaan godhe qeerroo magaalaa tanaatii fi maanguddoota magaalaa tanaadhaa faayidaa dhabuurraa kan ka'e jechuudha. Usaniitumaa waliin ilaalan. Iyyinee iyya dabarsinee jira. Akka ijoolleen tun namaaf duuba hin qabne argeetiin akkanatti itti roorrise jechuudha. Akkanatti roorrise. Ijoollee jira kanaa ilaaluun namatti hin tolu. Dhoo dhugaa dubbanne. Viidiyoo isaanii ilaala. Viidiyoo mucaan Abubakar waraabde haadha wajjin. Asitti jaartii Sa'iid viidiyoo ishee waraabde ilaala. Hayaatii wajjin. Duuba jara keenya hordoftoonni isaaniitis maanguddooteen magaalaa tanaattis qeerroo magaalaa tanaattis maal hojjetaa jirture? Maali nageenya ijoollee keessan lolachuu hin dandeessanii? Uummata keessan lolachuu hin dandeessanii? Bira dhaabbachuu hin dandeessanii? Oromoo ta'uu nama jibbeessa. Keessaa Oromoo magaalaa Yamantan. Oromoo magaalaa Yamantan. Warra faayidaa hin qabne akkuma biyyattiis faayidaa hin qabdu uummanni isaatis faayidaa hin qabu.
Seedaa yoo namni biyya nagaa jiraate waan nagaa yaada, jireenya nagaa yaada, namatti roorrisu, guddina yaada, sammuun isaa bal'ata. Biyya gartee gadadoo biyya zeeroo irra jirtu gaadhaan zeeroma yaada namnidha. Yaadni isaatti zeeroma. Isa biyyatu nama gargaaraadha. Biyya keessa jiraatanii nama gargaara. Annatti fakkaata, akkasuma fakkaata. Biyya gadadoo gadi aantii tana keessa teessanii tiisanoo akkana biyya nagaa jiru asii walii roorristan. Maallaqa gannaqxanii wal hiisistan, maallaqa gannaqxanii wal tumsiistan, maallaqa gannaqxanii walirra roorristan. Ilmaan keessan akkana garaa hammeessuun, obboleeyyan keessan akkana garaa hammeessuun, obboleeyyan keessan akkana roorrisuun. Akka shibalee Oromoo hiriyoota isaanii yoo itti ergite hoo, maanguddoo magaalaa kanaa yoo itti ergite hoo, askara malee hin jiru. Humna abbaa biyyaatiin wal miidhuu malee hin jiru jechuudha. Maallaqa wal miidhuu, maallaqa wal ajjeesuu malee hin jiru jechuudha. Kun bar biyya keessatti nurraa hafne. Maallaqa jecha wal ajjeesuun, qabeenya jecha wal ajjeesuun nurraa hafne jechuudha. Wama baratte, wama Oromoon barattee jirtu. Walirra roorrisuun maallaqa gannaqxeetiin obboleessa miidhuu, maallaqa gannaqxeetiin hiriyaa ishii miidhuu, maallaqa gannaqxeetiin nama meeqa wajjin nyaatti miidhuun. Duraanuu halagaa kabajna malee ofii waliin kabajnu. Biyya tan kana halagaa kabajna malee ofii waliin kabajnu. Kabajaa walii dhabuurraa kun guutuun kabajaa walii dhabuurraa. Halagaa kabajaa deemaati. Gaheen keessan halagaa kabajuudha. Ofii wal kabajuun hin jiru, wal dhagahuun hin jiru, wal lolachuun hin jiru, wal gorfachuun hin jiru eega ta'e. Obboleeyyan teessan hajoollee xixiqqoo ta'an, daa'ima xixiqqoo ta'an biyya namaa keessa boochisaa. Taanta biyya jirtu yaaditii agartee abbaa isaanii yaadaniitiin agartee achi asawwan achitti gara hammistanii boochisuu ilmaan tanteetii shibalee Orootii fi warqa ishoo ilmaan keessanii maal yaaddan? Wanni isaan irra gahe boros irra gaha. Akkas yaaddaniif ilmaan keessanii waan bareeda yaaddaniif jechuudha. Waan bareeda hojjetaa jirtan jechuudha. Waan gaarii hojjetaa jirtan jechuudha. Isinirraan toleera jechuudha. Tasgabbooktee tasgabbii keessatti waa sadi xiyyeeffatte. Shibalee Oroo tokko hiisisuudha. Tokko humna keetiin miidhuudha. Gaheen kan kee humna askaraatiin nama qabsiistee hiisisuudha jechuudha. Sitti nafna abbuu jabaatteelta. Hayyee bada maangiddicha. Hayyee bada abbaa seeraa. Hayyee bada maanguddoo. Hayyee bada jaarsa. Karaa jaarsummaatiin dhufteetiin diina taatee as baate. Duraanuu ni beekna. Keessummaa taatee dhufteetiin diina taatee nuuf galuun tuni wama duruu nu baratte. Keessummaa taatee dhufteetiin agartee abbaa biyyaa baasuun duruma nu baratte tun biyya keessaa. Maal barattan? Goromsee harree wajjin oolu dhuufuu baree oola. Sanuma barattan. Duruma biyya keenyatti keessummaa taatee dhuftee abbaa mana baafataa jirti. Diinni jechuudha. Sanumaates keessummaa taatee dhufteetiin diinaa manaa nu baaste jechuudha. Keessummaa taatee dhufteetiin nu hiisiste jechuudha. Keessummaa taatee dhufteetiin obboleeyyan kee hiisiste jechuudha. Duraanuu nama wajjin nyaattanii wal nyaatu. Wajjin nyaattanii wal nyaatu. Keessummaa taatee dhuftanii nama baasu. Nama miskiina fakkaatanii dhuftanii nama miidhu. Kana gaheen keessa. Isinitti nafne. Jabaattan. Baga jabaattan. Sitti nafne abuu. Hin dagatin. Seenaan kee galmoofteerti. Taarikni sii qabamee jira. Guyyaan kee sii galmaa'eera. Guyyaa sirraa haasofnu jira. Guyyaa likkii ati waan ati goote kana daawwattootaan keetis agarsiisnu jira jechuudha. Guyyaa dhugaa tante tana kaffallu jira. Eeggadhu. Tasgabboofnes eegna nutillee akkuma tasgabbooftee waa sadi qopheeffatte nutis akkasumatti karoora keenya tumanneetiin si eegganna. Abshir. Eeggadhu. Sii dhufti guyyaan ta'e. Fagoo hin jirtu. Akkasii quba qabaadhu. Hin dagatin. Waan har'a hojjettes waan kalee hojjettes hin dagatin. Waan dubbattes hin dagatin. Hunduu ol taa'ee jira. Taarikni kee seenaan kee galmaa'ee jira. Jabaatteerta jabaadhu. Sitti nafne. Hordoftootaa fi daawwattoota hundi keessanuu. Namni isaan hordoftanillee, namni ana hordoftanillee, namni Sa'iid hordoftanillee, Abubakar hordoftanillee, ka Muhammad hordoftanillee, ka Sa'iid hordoftanillee, ka Abdii hordoftanillee, ka Warqeeshoo hordoftanillee, ka ana hordoftanillee hundi keessanuu aaraan nu dubbisaa jira. Aarri immoo dubbii hunda dhorkee jira. Yoo dhugaa dubbadhee dubbachuu hin dandeenye. Hajoollee tana garaana nyaateen gabbee dubbadhee dhiifama obboleeyyan kiyya. Hajoolleen tuni gorsa biras dabarteerti. Loluu biras dabarteerti. Tana akka isaan waliin dhufanii rabbummaan adda haa baasu. Madaarraa madaa dabaluu malee madaa fayyisuun hafee jira jechuudha. Madaarraa madaa dabaluu qofa malee madaa namaa fayyisuun hafee jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaan haasaa isin dheeressu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan naa turaa.
rabbiin khayrii nu haa dhageessu khayruma barbaanna nuti rabbiin nagaa nu haa dhageessu nagaa ijoolleen tun nagaa nu dhorkitee jirti rabbii nagaa nu haa dhageessu raadi gaanaa sa'i gaanaadha sangaa meeqa jala fiiga kun guutuun sababa ni beektan daawwattoota keenya maal godhaa kana kanas ni jedha ni beektan uumas hin beektan